السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفونه هردفتوتا ولا بوتو بجر جرتو أرى ولا لو حرمي جتو تكن كبدير في نمني هاري ساجب الدنيا تنرى وان جرونة فكاتو يونم سمون اندلين دا دي مالي نمني هاري ساجب جرونة فكاتو مالف جنة وان الدنيا تنرى هاري على نما جالتو في وان هاري على سيولي الركة اللي نجرو تكوفا قويا سيدي تسن cinka isin cinkamtu sila addunyaa tana haga addunyaa jirtu kana guutuu si tajaajilaa jiraatte jazaa guyyaa saniyyuu kafaluu hin danda'amu jedhama. Lammaffaa sanbira tartee akkati guddattee as geettu eeguma sideettiyyuu si tajaajiltee akkati baratti goote asin si geette jechuudha. Yaa sagal garatti si baatte. Kanaafuu namni haadha fi jibbu waan jiru natti hin fakkaatu yoo jiraatillee nama sammuun hin dalannee fi fayyaa hin qabne yoo ta'e malee namni haadha fi jibbu hin jiruun jedhaa kanillis walaloo harmeetoo jettu takkan isin affeera haadhatee ni jaalatta yaada inni yoo ta'e kana dhageeffachuu jirtu kun haadhatee ni jaalattaa jedheetin yaada. Kanaafuu walaloo kana laayik godhi share Facebook irratti yookaan ammoo Instagram waan qabdu irratti share godhi nama haadha isaa jaalatu biraan gahi walaloo tan siin jedha. Fakkeenya namni YouTube irraa share godhu hin dandeenye as iddoo masitti garsiisaa jiru kana irratti share iddoo jiru kana tuqi share iddoo jettu kana yeroo tuqite booda ammoo kanas sii baha Facebook irrattis waan fedha irratti yoo Facebook irratti barbaadde Facebook irratti click goote achi booda iddoo kana tuqite Facebook irratti share goota jechuudha. Commenti, like, share, subscribe godhu hin irraanfatinaa isin jedha. Walaloo harmee jettu tanaan isin affeera haadha keenya jaalata tanaan haga dhumaatti walaloo tanaan dhageeffadhu achi booda share godhiin dhaamsa kiyyaa gala walaloo. Walaloon akkana jetti. Harmee yaa harmee koo yaa garaa na dhale jiruu koo keessatti si yaada garmalee kasi caaluun jiru waa hundaan madaalee ifaa jiruu namaati namni sirriitti ilaale. Qilee irraa badus jazaa kee yooma kaffalee waan ati naaf taate ayyoomuu wallaale. Jaalalli siif qabu onnee na sakaalee jaalalli siif qabu onnee na sakaalee. Harmee yaa bareeddu yaa utubaa jiru namni akka keetitti naaf yaadu hin jiru namni akka keetitti naaf yaadu hin jiru. Bu'aa bayii baatee rakkoon na guddiftee naaf mul'adhu jettee namatti na mul'iftee ana guddisuudhaaf baay'ee na cinqamte. Ofii beelateettee ana na nyaachifte ofii nyaachuu dhiiftee anaaf dabarsitee laatte kan kee hidhatteetii garaa koo naa kaafte ana kunuunsuudhaaf harme yoom dirraan ciifte ana kunuunsuudhaaf harme yoom dirraan ciifte. Haadha koo yaa harme yaa ifaa jiruuti yaa si dhabuu hin feetu yoomuu ijjiti yaa homaa sin dhibinii naaf argadhu fayyaa naaf jiraadhu harme anaaf suma wayyaa lubbuu naaf dheeradhu ati ijatiyyaa lubbuu naaf dheeradhu ati ijatiyyaa. Jireenya koo guutuun siiniif agarte aduu beekumsaallee sumaan naaf beriite qalbiin daa'imummaa guddinaan ol baatee ana guddifachuuf rakkinni si nyaatee namoonni xixiqqoon harmee ishiin guddate gariin si arrabsa si afoo dhaabbatee seenaa keessa darbe guddinaan dagatee namni haadhan lole hayyima salphate kabajaa haadha isaa ofirraa mulqatee gariin eebba fedha haadha ofii kadhatee guddina lammataa eebbumaan guddate haadha ofii dhungatee ofitti qabatee harmee koo sin jaaladha akka lubbuutitti harmee na abaartee nan gatiin cubbuutti guutii na eebbisi nan dhiisin hanquutti. Haadha uumama hundaa aayyoo maqaa guddaa deessee dhala namaa ummaa hayyuuf gootaa haadha shamarranii haadha dargaggootaa dhiiga kee nuuf laataan hoosisaa harma nuuf kaffalte aarsaa jecha naaf hanqata maal jedheen si faarsa inni taa'ee yaadu kan ka'ee arreedu jabin isaa siinis malee hin bareedu umrii koo siif laadhus nin gammada malee ani yoomuu hin gaabbu utubaa jireenyaa madda hunda keenyaa kadeessee mul'ifte kasoortee guddifte silaa hin shakkitu kadhiiqxee uwwifte. Jiraadhu yoomiyyuu siin argin hamtuun jedhee si eebbisus deessee koo boonsitu oolmaa kee hin fixu. Walaloon kana fakkaatti like share subscribe godhuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Akkuma reef isinitti himetti like Facebook WhatsApp waan qabdan irratti share godhuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Namni haadha isaa jaalatu jechuudha namni hin jaalanne hin jiru. Akkasitti like subscribe share godhuun waan keessanii
walaa buutuuf subscribe godhuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo biraa diraamaa tapha baacoo fi yookaan ammoo walaluma kanaatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Walaa buutuuf subscribe 13 hin geettanii namoonni subscribe gootan guddaa ulfaadhaa isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Namoonni subscribe hin godhinis subscribe diimaa san tuqxanii subscribe godhuun waan isin irraa hir'isuu hin qabu jechuudha. Wanni takkoon isin irraa hir'atu hin jiru. Subscribe godhaa, notification isanis on godha. Akkasitti wal haa guddisnu, wal haa jajjabeessinu isiniin jedha. Horaa bulaa, galatoomaa, nagaatti.